nagahan haadha biraa baate reeffaan itti galuun hagam akka ulfaatu isinis ilaaluu dandeessanii. Namni immoo eegaa amma lachuu ta'uu batte ijoollee Masagureeti jechuudha. Magaalaa Asallaa jiraatti ta lubbuudhaan biraa hafte. Amma duuteetuun immoo tuyyuu ijoollee Sagureeti. Waan rabbi isinii laaffiserraa isin darbiteerti gara fuula rabbii isii haa araaramu. Haadha isii yaalatuu biyyaa baatetu jira. Haati isii waggaa 15 dhibamte. Haadha san osoo yaalatuudhaaf biyya kana teessu gara fuula rabbii tarte jechuudha. Haadhaaf osoo gubattu ibiddaan gubatte. Asumaan immoo tuyyuu ijoollee teennaaf dhaama. Bilis wanni kun baay'ee irraa gafamaatti ijoolleen teenna waa'ee gaasii kanaan halkan liivii bultee TikTok ilaaltee maal laaltee deemtee rafti. Osoma immoo tuyyuu gaasiin cufne ganama dhuftee yoo jettu gaasiin qilleensi yoo tandanaa bule ganama immoo itti dho'a jechuudha. Ijoollee lamaan tan har'a osoo argitanii akka isaan jiranii fi har'a immoo gaaf ibiddaa isiin gubatte akka jirtu. Kanaaf si ilaallata dhimmi kun maakii qofa tiijii qofa otoo hin taane si ilaallata. Kanaaf irraan bahin jechuu barbaade taa'imad. Yaa isin dhaggeeffadha jala maaliif beeyta waan qarqaarsaa kanarratti dandeettii namni qabu maayikii fa'a asilii fa'a jara waan jara nammoo waan sagalee ta'uu akkati jetti anis isin faana jira. Maaliif rakkoon hin jiru ati dubbadhu sultaan mee sultaan ati waan jiru dubbadhu anis jedhumaan maakii maal barbaanne seeta engaddarraa aslitti bilbilaa turre aslitti bilbilaa turre kuma ijoolleen tun darbiteen jechuudha. Maaliif ijoolleen darbiteerti reeffa nu galchaa fi miti reeffa galchineerra kalee galgala alhamdulillah awwaalleerra hattaatiin jechuudha. Qidaame ganama duute sanbanni cufaadha wiixata prosesii findee amma foon halkan tasaa farsis galteerti jechuudha. Nagahaan haadha biraa baate reeffaan itti galuun hagam akka ulfaatu isinis ilaaluu dandeessanii. Namni immoo eegaatiin ture haadhatu du'aan eegaatiin ture rabbiin immoo nama ofii fedhe fudhata. Kanaaf yoo danda'ameetiin jedhame maakii gara asliititti simtanii haadha isii tana kan biraatu qarqaramaa olaami haadha isii tana osoo qarqaranii barbaanne ati tun ni dhibamti ilaa agartaa. Haati isii maaltu dhukkuba waggaa 15 guutuu dhukkubsatteetti maaltu dhukkuba? Ati immoo dhiyeenya kee isiidhaan maal walii taatan akkamitti dhiyeenya waliif qabdan jechuun ijoollee naannooti. Isin godina Arsii Asallaa Saguree ganda Shabaqaa jedhama. Ta'amma lachuu ta'uu batte ijoollee Masagureeti jechuudha. Magaalaa Asallaa jiraatti ta lubbuudhaan biraa hafte. Ta'amma duuteetuun immoo tuyyuu ijoollee Sagureeti. Saguree okay. Ta lubbuun hafte Sagureedha. Ta duute immoo lachuu Saguree ma'aanaan isaanii Saguree maa ta'amma duute Zaalikaadha ta lubbuudhaan jirtu Samiiraadha. Okay, Zaalikaatu du'ee jechuun rabbi rahmata haa godhuuf. Okay, awwaaltanii jirtanii jechuun. Galchine awwaallee jirra. Maaliif haadha isii amma wanni isinirraa barbaanne haadha isii takaleessa isii otoo isii yaaltu haati isii ni dhukkubaa ma akkamitti akka dhukkubuu fi dhibee sitti arguu dandeessa miidiyaa irratti ol fidee haadha isii afarsuun barbaanne haadhi sun morma irratti wanti akka bucubaa jechuudha. Waggaa 15 ol yeroo garii irraa guddata yeroo garii irraa xiqqaata yeroo garii itti deebi'a. Allatoo jedhamtu sanii. Asladdarratti jechuudha. Hattaatiin mana yaalaa hundaa'u deemtee aga riiverii dirasii barreessaniif jiran. Humni nama kennaa ka riiverii eessaa fuudhee akka yaalamu hin beektu. Kanaaf sagantaa kana otoo danda'amee sagantaa walitti qabdanii fi haadha isii tana qarqaartanii. Haati tun immoo ragaa guutuu qabdi. Mana yaalaa kamirrattuyyuu deemtee haga Tuquran Bassaatti deemtee akka alatti barreessaniif. Wallahi tulfaata. Saayibonni si wanta walitti guurtan tokko hin jiru. Namni dhaga'ee hin jiru jechuun gara kana amma nama waliin beeku ijoolleen tuni mana arabaatti kaa'ee isiin duute. Saguree naannoo kamisin jechaa jiran himiif just ganda Shabaqaa wal qixxee. Yoo beekanii. Ganda Shabaqaa. Karatti wanti jechuu barbaadu obboleessa. Tana guddoo miti akka ilmootti ilaala. Odo gurguddo ma akka kuulee tarafaa kuulee akka fayyadamaa koomatti bareedaa jirti. Kakkana warra xiqqoo qalbiin nafeetu taate achiin xiqqi keessa galee jaartii lammataa godhu. Wallahi ani kadheesitti hima makiidhina akkuma harargeen obboleettidha dumaashii jennaan ittiin kaafadhetan yaani dhalaa takka obboleetti ilmoo jedheen dhiiga arfi dhaladhe malee harargeen qulqulluu harargeen jazbaa zamana kanaan baanu harargeen takka dumaashii siin jennaan sittin kaafat obboleetti siin jedhan akkasiya ilmootiyya wallahi isiif seena dhanaa takka ilmootiyya garee ati gabrummaa jalaa baaftu hin jiru obboleessa kiyya obboleettiitii manaama abjuun manaamin sitti himaara
Manama abjuun manaamin. Biyaansi amma gara gaa'iraatti deemaa jirti. Yoo waan jimaa fudhannaaf qabsaa jiraatan doo problem itti ifaajee guddisee funyaan qabeetiin gabbarsiitaan ibsishaa jechuudha. Warri baalee funyaan qabeet anallee gabbaree warra isillee gabbaree harargellee gabbaree fuudha kun. Gabrummaa jalaa baafattee baafachuu baattee kana firris diinis beekuu qaba. Mini mattaa maxuum funyaan qabee na gabbaree fuudha ibsishaan. Anas warra isis hararges wallahi adaba haaraaf abbaa ka'eessumaa kaabbeeraa minamii san keessa oolee na gabbaree fuudha kana firris diinis beekuu qabda. Harargelleen maatiin isin irra dhalattellee kana beekuu qaba asiraggichee minagrii jechuudha. Gabrummaan ati jalaa baaftu tokko hin jiru. Kabira yoo carraa argame kanaan asliin intalateennaan maaliif gabbara nyaataa yoo taatan kana jaalatus kana jibbus ifaaf bilisatti gabbareetuma fuudha ibsishaa. Hindaa wallahi arguuf jirtan isin arguuf jirtan yoo aslii birdilimsii uffate akka harargee osoo hin taane akka arsiitti gurgurre anuu diqaalaa na tufa yookiin heerumaa fi fuudha jalaa tufa kana tufa haga feetaan kan guyyaa asirraa gurra qabadhu iji firaaf diinni makilleetiif ibsishaatiif kiyyalle jechuudha gurra qabattee iyyita malee kaana jedha isa biraa immoo kara dhuunfaa isitti yoo deebine wallahi makiin harargee jibbitee oromoon biraa isiin faarsituuf jaalatu tokko hin jiru wallahi hunda keessanuu jaalatti harargee lubbuudhaaf dhiif obboleewwan kiyya maadheen gadda osoo gurguddaan meeqa itti duulu shopping de video makit marre makit so jalan akkasi tete kala bu ko ti ko den de tur moto abata te ba sancara kam sinitat me ko batti e nuti arrafamte tini ganda kam bira abatte be ti ko batti oso arrafamte oso video kun video isiti yanin ganda kam bira abatte ganda ke sa ala bira abatte gonni abbaru seenel difa rakko ganda kiya anatu be ka jette kay bira abatte bar harar gera ba sinigaleme kasani rafe wallahi maki ganda jibbitu qabdu nama caalchifatullee hin qabdu. Namni hunduu isii barate tokkoma wallahi. Ati harargeettis dhaladhu, arsittis dhaladhu, shawattis dhaladhu, wallaggattis dhaladhu, yoo oromoo si jaalatti. Namummaa keetiin si kabajji, oromummaa keetiin si jaalatti. Addatti faayidaa addaa harargee makii irraa argachuu qabdii warri jedhuuf immoo isiin riifuu jira maal qabdii maal irraa argatta? Abiyyi irraa iyyuu warri jimmaa homaan arganne. Oromoon Abiyyi irraa arganne. Prime Minister of Ethiopia. Dhalammaan Oromoo duubar simmeetii adda Abiyyiraan arganne mucayyoo daa'ima kanarraa maal argachuuf si dadhaban akka harargeetti. Deemaa dura Abiyyiin gabrummaa zinnaash jalaa baasa makii arsii jalaa baafadha yookiin aslii jalaa baafadha. Deema. Gara qabsaayaan hin beeku bara Oromoon kun calma jiree afaan banuu mala tiktookii kanarraa gubaan. Wallaahi. Doktor amma takka carraa kan waa tokko dubbadheetiin gabbu'aa. Galatooma waan garaa dubbachaa jirtanii takka farratti gaafa isin feemasonni Oromoon qabduuf namni Oromoo sagalee ta'u kana gabbaatanii irraa dubbatan kolkolee kanatti gurra guutanii jechuudha. Kolkoleen tun wanni isaan barbaadan kana harargee maakii jibbiti jechi jaamusoom harargee maakii irra dulti jechi jaamusoom nama lama sadii afur shanja nama kudhan kan caalle diqaalaa harargee keessa dhalatte yoo taate malee takka harargee maakii jibbiteen beektu. Maakiin hawaasa harargeetiif yoo foonsii murtee nyaachisteen alatti waan takka waan isaan gooteen qabdu si galee yoo namni keenya miidhame namni dura boo'u isiidhaa bara wallaggi miidhamu shawaan miidhamu arsii miidhamu baalee miidhamu kutaan kamiyyuu yoo miidhame namni dura gabbayee boo'u maakiidha jechuudha. Maakiin Oromoodhaaf qaadii Oromoodhaaf ijaasi gurraasi harargeefis akkasuma harargeenis ni jaalata takka maakii jibbiteen beektu harargeen qulqulluun jaarraa abbaa gadaa ta'ee lemmoo qilxuu tan kaleessa gootonni kaleessa gadhaaban suni takka maakii jibbiteen beektu jechuudha. Warri maakii irra duulaa jiru diqaalaa harargee keessa dhufte kaa abbula malakkaa wannaan ganda bira kutu kaa ganda biraa seenu kaa abaluu faabeetu. Sigale kana maakira duula malee takka harargee maakiin jibbine jechuudha. Itti aansuuni yoo namni lama sadii hamma nama kudhanii takka asirra taa'ee maakii tan arrabsee harargee guutuu maakii arrabsee jechuudha. Wallaahi wabillahi alkariim ijoolleen harargee maakii dhugusii kannitiif takka ijoolleen harargee maakii jibbiteen beektu jechuudha. Gareeleen ammaan tana maakiin akkasi jaantuuni kalee isaaf dheengadda warrumaanitti maakiin gargaarsa hawaasa harargee keessaa bahuu qabdi. Mubaarak gargaarsa hawaasa harargee dhufee seenu qabajee warra booyaa ture warra iyyaa ture jechuudha. Garee lamaa jira garee maakii irra duultu gareen takka Mubaarak jala deemtee maakii irra duultu jira. Ana baba dan raisi soda duga jiru dubada garen takka gare turumba duti garen takka mota Mubarak jala diemte makra dultu gare element tana jira harargee tana kaisa gare element tuni namota muras isini gare namota muras kana taate male